Tole hordoftoota YouTube channel kii akkam jirtu nagaa keessanii nagaan isiniif haa baay'atu. Ani baay'ee nagaa kiyya bakka jirte nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyya. Har'a wanta baay'ee nama jechu wanti isaa jechuudha sammuu namaa tuqa. Sammuu namaa tuqa yeroo itti yaaddu waan an dhageechu sammuu namaa tuqa tokko sammuu namaa tuqa yeroo yaaddu lammata immoo namni tokko of yoo kabaje gaariidha. Inni kan biraa hojiidhaaf dhaqxee moo mucaa madaamii faana waa sagal gochuu dhaqxe. Namni waan manaa bahe maaliif wallaala? Araba faana safaaxaa maaltu fide? Mucaa arabaa ilma arabaa faanas haa ta'u madaamii arabaa faanallee safaaxaan hin barbaachisu jechuudha. Kabajaanii wajjin jiraachuun lola yoo ta'e illee jechuudha dafanii biraa taqayyesu malee arabni baay'ee hardiidha haramni haramanidha jechuudha. Intalli tokko immoo jechuudha intalumti tokko jedhee tan isinitti hima erga biyya arabaa dhaqxe kaayyoon ishii biyya arabaa yeroo dhaqxu mucaa arabaa faana jiraachuuf immoo hojii hojjechuu dhaqxe. Isa kan dubbatamee dadhabameera baangaaliin dubbatamee maaliin dubbatameera. Na madaamitti maal jetti seetanii miidiyaa irratti jechuudha. Madaamii sun sarraatanitti sababa ariiteetti jechuudha. Sababa maaliin ariitee jedhamte yeroo gaafatamtu ilma koo faana yeroo wal dhungattuun argee. Itoophiyaan qulqullinaaf ufte qulqulleessuudhaaf ufte malee kanaan miti kan ufte. Akkam argitanii tuuffii qulqullinaaf ufte qulqulleessuudhaaf ufte malee kana akkamittiin arga'anii mucaa koo faana osoo wal dhungataniin arge isa booda akka kositti darbadhee nan ari'e yeroo maktaba biirootti kafiila jedhanii waamu mitiiga yeroo alatti argamtu fakkeenyaaf sarraatanyaan tokko yoo alatti argamte poolisiin hin qaba biiroo hin geessa maktaba jechuudha. Maktabatti immoo kafiila kee jedhameen gaafatamti yookaan immoo jarrillee barbaacha yerootti dhufan jiru yeroo sana hin gaafatamu maali balleessaan shi jedhanii hin gaafatu. Kanaaf erga hojiidhaaf jettee manaa baateeti araba faana amma kana salphachuun maaltu fide? Of tuffachuu namoota warra kaanillee tuffachiisu warreen viidiyoo sana argan hundumaallee akka haamileen isaanii tuqamu gochuu dhugaadha bar. Ani amma biyya arabaa hin jiru biyya arabaati qaatan gale biyya arabaa dhaqee galeera. Garuu viidiyoo sana yeroo inni ilaalu natti dhaga'ame jechuudha. Tuuffii hammana hin jedhamne qulqulleessuudhaaf dhufte malee Itoophiyaa qulqulleessuudhaaf baqa kosii haruu qodaa iquu maal gochuudhaaf malee isheenii lammii keenyatti heerumuu lammii keenya ishee fuudhuuf hin ta'u wajjin jiraachuufis hin ta'u. Dhuguma jetteesi bar dhuguma jetteesi. Yaa'u namni nama ta'e akkuma otuma jiru namni tokko immoo bakkuma ta'etti waan argate walitti maxxanuu qabu jechuudha. Humaa walitti hin qabnu nama ta'uudhaan tokko garuu isaanis nama nunis nama. Karoorri keenya garuu akkana miti isa kana miti. Faana likiskisii ta'uudhaaf miti. Otoo araba tokko tokkooti isheen kun illee baay'ee gaariidha. Alatti ari'uun ishee baay'ee gaariidha. Tokko tokkooti immoo waan baay'ee gooti dhoskite jechuudha. Araboonni baay'ee hardiidha jechuudha waan akkanaarratti. Kumborii gara abbaa manaa kottuun ufti jettee waan baay'ee gochuu dandeessu dhugaa mucaashitti dubbattu ijoollee isaanii baay'ee jaallatu hin kunuunsu utoo isaan balleessaniiru hin jedhanii mafi mushkil jedhu. Amma mucaashiis qixxeema faana tamaaggaxe miti faana likiskisaay qixxeema faana likiskisii ta'e isheen garuu mucaa koo faana akkamittiin ishee argaa akkamitti qulqulleessuu hojii malee akkamitti mucaa koo faana argamti isheenii. Kanaafuu akka kositti darbadhe. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqaa jechuudha.
inni kuni osoma kanaan jiru jechuudha. Warri Baangaalii immoo viidiyoo tokko kanan arge jechuudha. Dubartoonni warri Baangaal durba Baangaalii faana jedhanii himatan yeroo baay'ee warra dhabanidha, warra karaatti Baangaalii argatan dhabanidha kan jedhes jira jechuudha. Jechuu danda'a garuu ijoolleen keenya waan manaa bahaniif kaayyoo isaanii beekuu qabu. Dhugaa waaqa waan likiskisii akkanarra of eeguu qabu. Tasaa waan akkanaa isaan irratti argamuu qabu. Xuraa'ummaan akkanaa jechuudha. Baay'ee sheem biyya keessattuu nama kan keen taane tokko faana yoo argamte sheemiidha namni yoo si arge jechuudha. Hiriyaa kee kan hin taane, abbaa manaa kee kan hin taane waan akkanaa faana osoo waan likiskisii gadi badaa gad deebi'aa akkanaa hojjettu yoo argamte sheem baay'ee mataan si caba. Dandeessee nama laaltu nama sana deebitee ilaaluu hin dandeessu. Biyya namaa keessatti immoo baay'ee baqachuu qabda, irraa fagaachuu qabda. Machaas sin dirqisiisu yoo akka carraa ta'e si dirqisiisedha. Akka carraa ulaa argatee bakka namni hin jirretti yeroo ulaa wayyoo argatee daffaruusa jedhan sana yoo si dirqisiise dirqiidhaanii kanumaa gochuu hin danda'amu akka carraa ta'e. Garuu hamma ati ofirra jirtutti otoodhumaatii maamaatti nima baabaatti nima jetteeyyuu ijoolleen Arabaa hamma kanarra darbanii humaan godhan. Bakka ofii kee of kabachiisuu hin dandeessa. Sirees hojii kee irratti cimu. Kanaaf amma yeroon kee gubatee jechuudha. Yookaan miindaa biraa qabda, damooza biraa qabaachuu dandeessaa. Kun hunduu si jalaa gubatee jechuudha. Carraa baay'ee si jala darba. Ganaa deemtee maktaba deemtee namni dhufee achiillee si bitu indaganaa immoo dhufee si fudhachuu barbaadu maal balleessite achii baate, maal balleessite mana Arabaatii baate, maal balleessite ari'amte jedhamuun jira. Kana yoo dhaga'u immoo kun ammas dhuftee mana na diigdi jedhee diduu danda'a. Bara baay'ee si jalaa gubata jechuudha. Dogoggora yeroo muraasa dogoggora sa'aatii tokko hin guunne akka libsuu ijaatti sirratti argametu baay'inaan yeroo kee si jalaa gubaa jechuudha. Bara bade kana yeroo baay'ee fokkisaa ta'e kana keessa jechuudha. Kanaafuu waan hundumtu hin qaqqabamaa. Waan kamillee biyya keettu itti galtaa, biyyattis dhiistee deemtee, osoo argituu dhiistee deemtee, osoo ilaaltuu dhiistee deemtee, dhiira biyya keessas guuteera. Dhiira biyya keessaa wayi hiriyaallee qabda, wayi abbaa manaa qabda yookaan hin qabduus ta'uu danda'a. Kana hundumaa dhiistee baatee kaayyoo keetiif jettee manaa baatee maatii kee dhiistee, ijoollee kee dhiistee, hiriyaa kee nama jaallattu dhiistee, biyya kee dhiistee kan manaa baate kaayyoodhaaf bor nan jijjiirama, bor naman ta'a, bor nan guddadha, anis of danda'een jiraadha, harka namaatiin hin jiraadhu, hirkattummaadhaan hin jiraadhu. Nama eegee namarraa humaa hin kadhadhu. Kana jettee hamma kana hundumaa dhiistee erga biyyaa baate waan kun akkamitti sitti mul'ata? Dhugaa waaqa waan kun akkamitti sitti mul'ata? Bakka waan baate sana si fuuldura dhufu qaba malee yeroo hundumaa ani maal dhiiseen bahe, ani maal gochuuf hin bahe, ani nama akkamiin ture, ammoo waan kana yoon godhe maalan ta'a, faayidaan isaa maali, miidhaan isaa maali? Namni koo Especially immoo waan kanatti wanti nama kakaasu waan akka likiskisii, waan akka minaaminte, waan akka seeksiitti kan nama kakaasu yeroo baay'ee yoo haalli namaa mijatedha. Haala mijataa keessi kee gammadaa yoo ta'e, keessi kee itti tolaa yoo ta'e waan akkasiitiif malee atamma otoo biyya namaa keessa jirtu otoo mirir jettee mana namaa keessa hojjettu miira maalii kanaaf si kakaa? Miira maaliitu akka seeksi gootu akka nama dhungattu, akka dhiira faana dhiira barbaaddu maaltu si kakaasa? Dhuguman jedha bar. Kanaafuu namni tokko dogoggora guyyaa tokkootiif jedhee namni jireenya isaa balleessa. Fakkeenyaaf nama faana walitti buutee jechuudha. Akka tasaa nama sana osoo miite, osoo lubbuu baaste dogoggora miti guyyaa tokko yoo miti sa'aatii tokko kan hin guunneef jireenyi kee hundisaa bada jechuudha. Mana hidhaatti basabbasta sitti murtaa, umurii guutuu murtaa hin jiru waggaa 15 kana jechuudha. Kanaaf atis amma sanaa ala miti jechuudha. Sana alamiti osoo sagaagaltu argamte jechuun immoo biyya Arabaa keessatti seerri isaa baay'ee difficult. Biyya Arabaa keessatti baay'ee hardidha. Sanuu madaamiin akkas jettee si himannan bakka Araboonni kan ama Arabaa dhagahu masii fi warbaade ragaa dhiyeeffachuu dandeessi. Kaameeraa qabdi,
waraabus dandeessi kaameeraadhaan si qarrasteetti ta'a kana yoo ragaa dhiyeeffattee bakka yookaan biyyatti si ergu innuu gaariidha biyyattuu ergamte harkuma duwwaa keellee osoo humaan hojjetiin shaantaa sutoon qabaatiin osoo maallaqallee achii qabdu osoo fudhatiin harkuma osoo biyyatti ergamte illee xuruu garuu hidhamteen ni atachi teessummoo baay'ee rakkisaa bakka maal godhu kanaafuu yaa waan hundumtuu carraadha waan ta'eef biyya arabaa keessatti yeroo jiraatamu tuffatamaniitu jiraatu kana beekameetti galama tuffatamanii akka jiraatan beekteetti galta akka waan namummaan kee hir'uu ta'ee akka waan uumamaan ati isaanii gadi taateetti ilaalchi isaan sii qabanii akka waan ati bakka akka kosii wayii kosii yoo nyaattes kosiirra yoo ciistes kosiirra yoo bultes humaa akka hin taanetti yaadamee akka horiitti ilaalamtee akka harreetti hin dadhabdu jedhamtee biyya arabaa kana hundumaa mataa irratti baateetu namni hojii hojjetee injifatee gala. Anis kana keessa darbeera waan ta'eef waan keessan dabarre dubbachuu hin danda'u. Waan keessan dabarre dubbachuu hin danda'u. Naanna'eera jechuudha. Waa baay'ee keessa darbeera. Waan akkasiis naquunnamee beeka wantoonni akka kana wantoonni ijoollee madaamii obboloota madaamii dhiironni arabootaa jechuudha. Garuu fuula kee argachuu hin qaban siirees bakka. Siireesii ta'uu qabda. Waan akkana likiskisii akkanaatti fuula kee kennuu hin qabdu. Ndee dogoggora yeroo tokkooti anxalaxalamtee yoo galtee osoo kaayyoon kee galman gahin osoo waan jalqabde hin xumurin osoo maallaqa isaanirraa qabdu hin fudhatiin fooltii yeroo muraasa dogoggora yeroo muraasa darbatamtee yoo galte baay'ee sitti hin dhaga'amu garuu waan kana immoo jecha tokkoon ofirraa cufuu dandeessa noo jechuu dandeessa maamaatti himaa baabaatti himaa ebeluutti himaa jechuu dandeessa bakka isaan immoo kun akka irratti dhargaamu barbaadanii hin dhiisu bakka si jibbu mana sana keessatti si jibbu humaamoo sin godhanii bakka namni kana sirraa barbaade si jibbaa maal jedha humaamoo sin godhu humaa tokko si gochuu hin danda'u. Kanaafuu dhugaa waan baay'ee natti dhaga'amiif hin haasee jechuun warra kaaniif illee gorsa ta'uu danda'a yeroo baay'ee wanta ati salphaadha jettee itti seentu baay'ee guddaa ta'etu mul'ata. Waan ati humaa miti jettu jireenya kee balleessuu danda'a. Kanaafuu sirees araboonni akka waan akkanaa barbaadan beekama. Arabni hin barbaadi. Dhiirri arabaa abbaan manaa ijoolleen dhiiraallee baay'ee waan akkanaatiif hin barbaadu jechuudha. Ijoollee keenya Itoophiyaa ta'anii lammii biraallee biyya sanatti yeroo mana isaanii keessa hojjetanii yeroo baay'ee waan akkanaa irraa hin barbaadu. Bakka wajjin ciisuun barbaadu waa baay'ee hin barbaadu garuu kana hunda diddee siiriyeesiidhaan jireenya mo'attee galta malee waan baay'ee sirragaa madaamiin illee si qaluu dandeessi ajjeesuu dandeessi qoricha si kennuu dandeessi maal waan baay'ee ijoollee baay'ee waan baay'een isaanirra ga'eera jechuudha sammuu of kan wallaalchistee jirti sababa akkanaatiin. Kanaafuu wanta badaa keessaa badaa araboonni jibban immoo kanadha. Wanta badaa jechuudha. Waan badaa keessaa badaa araboonni jibban waan akka likiskisii akkanaati. Waan sagaagalummaa akkana abadan arabni hin jaallattu. Qodaa yoo cabsite araba hundamti kan dubbatu. Ijoollee irratti araba hundamti baay'ee kan silolu. Wanta garaagaraa kotaan kotii irratti miti garuu sirees waan akka likiskisii akkanaatti wasak jedhu haraa wasakasiin jedhu dhugaa waan ati xumxe warri nyaachuu didan jiru wasakasiin jedhanii jechuudha. Kanaafuu hammam haamilee namaa cabsa waan akkana. Waan dogoggoroo jiraatti soori. Ana garuu sammuu koo baay'ee natti dhaga'amnaan dhugaa waaqa viidicha yeroo ilaale baay'ee waan natti dhaga'ameefidha. Kanan viidiyoo kana hojjedhe jechuudha. Biyya Arabaa akkuma nama yeroo tokko biyya Arabaa jechuun xooru meedaa beektumni bakka waraana akka waraanaas hin ta'a. Bakka waraanaa faanallee waliin ni fakkaata jechuudha yeroo tokko bakka osoo hin beekin waraanannaa deemtu xiyyitiin osoo hin eegitootiin beekin si dha'uu danda'a. Karaa ta'een dhufee si dha'uu danda'a. Du'uu dandeessa. Dhiiguu kufuu dandeessa. Biyya Arabaatti illee akkana ijoollee baay'ee du'uu isaanii kan dhaga'amu rukutamuu isaanii kan dhaga'amu dhukkubsachuu isaanii baay'ee isaanii dhaga'ama baduu isaanii eessa akka dhaqan isaanii dhaga'ama. Kanaafuu sirees lubbuu keessaniif gatii kennaafi of eeggannoon hin barbaachisa jechuudha. Xiniqqaaqee
ይፈልጋል ማስተዋል ይጋርዳል ይላል ጥንቃቄ በርባድ ኦፍ ኤገኖ በርባድ ሁበና በርባድ jechuudha jireen lafa kamitti jechuudha እንኳን ብዬ ነማሰነ ምን ብዬ ከነ ከሰጡ ኦፍ ኤገቱ ማለ ዋ ባየቱ jira na hordoftoota kiyya kana fakkaata soorii baay'inatti dhagaamee jira